Koreen eegdota warraaqsaa Iraan galgala kana haleellaa dambalii 67ffaa Opereeshinii Waadaa Dhugaa 4 jedhee waamu jalatti raawwachuu beeksise. Haleellaa kanaanis buufataalee waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaa keessatti argamaniif bu'uuraalee ittisa qilleensaa Israa'el biyyeetti dabaluu ibse. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan ibsa diraamaa fakkaatu kenneen misaayila cimaa fi rooba diroonii gadi lakkisuu ibsuun hireen hooggantoota darbanii kan akka Saadaa Huseen hooggansa Ameerikaa fi Israa'el eeguu akka danda'us akeekkachiiseera. Ergaa ifa ta'een Iraan injifannoon dhiyaachaa akka jiru labsiteetti waraana ammayyaa keessatti jijjiirama seena qabeessa ta'e agarsiisuun Iraan xiyyaara waraana dhoksaa Ameerikaa F-35 xiyyaarota addunyaa irratti sadarkaa olaanaa qaban milkaa'inaan rukuttee buusuu himte. Taateen kunis addunyaa irratti kan jalqabaa yoo ta'u waraana Ameerikaaf kufaatii guddaa ta'uun galmaa'eera. Akka gabaasni CNN agarsiisutti jeettiin kun giddu galeessa Iraan gubbaatti haleelameera. Afyaa'in paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaar yeroo fakkeenyaa jechuun kan ibsan yoo ta'u haleellaan kun sheekoo olaantummaa waraana Ameerikaa caccabseera jechuun labsaniiru. Qondaalonni Ameerikaallee taatee kana mirkaneessuun xiyyaarichi yeroo rukutamu ergama irraa akka ture himaniiru. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf F-35 lola irratti milkaa'inaan rukutamuun Ameerikaaf salphina guddaa ta'uun galmaa'eera. Gama biraan adeemsa dippiloomaasii Iraanii fi Ameerikaa gidduutti haala mijeessaa kan turte Omaan quba ishee gara Israa'elitti qabdeetti. Ministeerri dhimma alaa Omaan Badur Abdul Saadii Israa'el shallaggii dogoggoraa hamaa ta'een Ameerikaa gara waraanatti dhiibdee galchite jechuun himataniiru. Waraana silaa hambifamuu danda'u Israa'el karaarraa qabde jechuunis komataniiru. Iraanii fi Ameerikaan ji'oota darban keessa walii galtee niikuleeraa ga'uuf ture kan jedhan ministerichi tattaaffii suni garuu waraana akka tasaa dho'een kufeera. Guyyaa har'aas wallabdeen kun guutummaa naannichaa keessatti babal'achaa dhufuun gabaafameera. Teeraanii fi Jerusaaleemitti dho'insi mudate kan gabaafame yoo ta'u Kuwait, Saudi Arabiyaa fi UAE dabalatee biyyoota hedduu keessatti haleellaan misaayilaa fi diroonii mudateera. Haleellaan diroonii warshaa boba'aa Kuwait irratti raawwatame abidda kan kaase yoo ta'u dhiyeessii anniisaa addunyaa irratti sodaa guddaa uumeera. Haalli kun hammaatus Israa'el gaafii pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irraa dhiyaate hordofuun haleellaa dirree gaazii Iraan irratti raawwatamu dhaabuu ishee mirkaneessiteetti. Wallabdeen Iraan Ameerikaa fi Israa'el jidduu jiru marsaa haaraa balaafamaa keessa kan seene yoo ta'u yeroo kanas madaalliin humnaa jijjiiramuu mala jedhameera. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf xiyyaarri waraana dhoksaa Ameerikaa F-35 xiyyaarota waraanaa haga ammaatti hojjetaman keessaa sadarkaa olaanaa qabuuf kan baay'ee qaala'aa ta'e rukutameera. Taateen kun waraana ammayyaa keessatti jijjiirama guddaa ta'uun galmaa'eera. F-35 yeroo tokko akka hin tuqamnetti ilaalamaa ture. Amma abidda Iraan dhuguun obbaafateera. Mata duree kana duuba seenaa guddaan akka jiru himameera. Gabaasni akka agarsiisutti USA'n erga waraanni kun jalqabee yoo xiqqaate xiyyaarota waraanaa 16 ol dhabdeetti.